Itoophiyaadha kan nu ajjeesaa jiru Itoophiyaadha kan nu gurgurataa jiru furmaanni keenya ammallee isa ganama ittiin baane kaayyoo sana hirbutti nyaanne hirbutti seenne ya waadaa itti seenne sana ta'uusaa beekuun keessan baay'eetti gammadeen jira maaliifi nuun akka doofa akka harree akka dhuguma mangaa akka saaga yaane ajjeefamnee reebamnee yeroo ol deebinu akka nama kaayyoo qabu kaayyoo keenya irraanfannee yeroo reebamnee qaxaqaxamnee ajjeefamnee deebinu nama guba dhuguma kaayyoo yoo qabna yoo ta'e nama guba lafa deemnu yoo beekne yoo ta'e nama guba lafa deemuuf deemaa jirru yoo beekna ta'e nama guba jechuudha haa ta'u iyyuu malee nama waan isinitti himu tokko jira jechuudha amma see caferamse dhaggeeffachaan ture jechuudha furmaata lafa kaayera furmaanni marroodha jechun kuni anaaf aga dhaga'u kooti at the end of the day borimori bansi godhe akka basketball yoo ta'u baate jechuudha yeroo bibetu hub yeroo gotu naannee lafadha ijoolleen opidio baay'een keessan akkasidha mawca magbiya maznanya way firfari yeroo dhabdani waasinitti cufamu boris naannoftanii dhuftanii ay opidio jettanii maraattu jechuudha bafisum furmaanni biyya sanaa ela sinitti nimati ganama gaafa macaaftu lamaan ijaarame ya hayyoliin keenya abbooliin keenya sirriitti beeku furmaanni oromiyaadhaaf kan kabachiisu furmaata kan fidu kan daangaa kabachiisu kan qeessaa kabachiisu qawwee duwwaadha qawwee macaccabaa sana qawwee matortoraa sana qawwee dhuma obboloonni keenya miillan qabanii miilla isaanii irraa caammaan qabanii hirphelola isaantu nu baasaa kana dhaasiniin jechuufan dhufe lammata warri amma gadi baatan immoo holola gara biraa fidaa jirtu sin argaan jira engada du'aa turre baga nuun jettanii engada waraanni keenya hin galu gaafa jenne lakki waraanni galuu qaba jettanii acabcaboota diaasporaa ta wajjini acabacabaa turtan har'as immoo waan asinitti mudhufuun dhufeef hin qaba dhaabbadhaa nurraati akkaataa waraanni adda bilisummaa Oromoo iddoo tokko duwwaamini kan inni jiru ati raftee mugdee jirta gatii ta'eefi iddoo tokko duwwaa jira humna goratee kan jiru iddoo lama sadiidha jechuudha sanammoo maalidha ummanni Wallaggaa fi ummanni Gujii ya daraarama waggaa tokko guutuu isin bilisummaa jettanii ittiin maraattanii ya sana qabatanii jiru waggaa tokkoof way ummanni Wallaggaaf Gujii hamma misirroon isaanii dhumutti hamma ijoollee isaanii dubartii ulfa dhumutti qeerroon isaanii qeeti daguugamutti Wallagga keessa karaa namni itti qotu hin jiru har'a waan tokko oomishatee galu hin jiru har'a you know why is the reason gatii command post irra jiru fidha jechuudha gatii waraana bilisummaa Oromoo dabarsinee xalaata keenya diina keenya tillaan nu jedhanii gatii bira dhaabbatanii fidha naannoon adda addaa moo sana godheera wal gaafanname naannoon adda addaa sana godheera ummanni Gujii ilmaan koo dabarsee diinaaf hin kennu jedhee qabatee taa'e akkasuma giddugaleessa keessallee jechuudha iddoon dhumaan ta'e iddoo wayii Ilibbaabor keessallee akkasumadha kan Gujiif Wallagga garuu kan adda godhe ummata Oromootu hin kennu anatu dhuma anatu du'a jedhee mucaasaa ijoollee isaa qabatee qeerroo isaa qabatee bira dhaabbatee jechuudha kanaafidha isin garuu maal gochaa turtan ya warri abba baay'een gadi baatanii waraanni maalii fi Gujii fi Wallagga keessatti humna godhatee boolla keessa mishigii keessa taa'e akkamitti ispaandi gochuu dadhabe marrooni qee tokko keessatti dhokatee jiru warri jettan afaan keessa nurraa qabadha isintu gaafa ijoolleen qabsaa'onni qabamani maal jettani shaneetu qabame shobaga qabame jettani gaafa waraanni bilisummaa Oromoo gaafa qabame shobaga qabame jettani gaafa Sumaaleen gadi baatee waraana bilisummaa Oromoo cafacafaa turte shobaga jechaa turtan argitanii kanaaf dura qabsaa'ota keenya nuuf jedhanii Oromoof jedhanii Oromiyaaf jedhanii lubbuu isaanii kennaa jiran quba qabaachuudha quba keessan achi qaburra ofitti quba qabaadha dura of ilaalaa dura maal goone nuuni geen keenya maalidha maal hojjenne jedhaati of ilaalaa
maaliif isin mataan keessan asteessanii ummata Oromootti jechuudha Abashaa caalaa yerootiin guyyaa guyyaatiin ya mokkaa keessanii fi cappuccino keessan dhugaa mokkaa fi cappuccino keessan dhugaa yookiin wiskiitti naxxanii dhugaa ummata Oromoo fi ajandaa fidaa jirtu gadi baatanii viidiyoo waraabuu dura sumunin ko akkam ta'e mokkaa ati teesseetti nugdu sana mee waraana bilisummaa Oromoof ergi yookiin qeerroo qe'ee keessa hidhachuuf deemuuf sanaaf ergi yookiin qeerroo tokko biyya sana keessa iddoo tokkorraa iddoo tokko deemee qabsoo akka inni geggeessuuf gargaari malee faashinii mini amma yeroo amma ati mokkaa jaagi guddaa qabattee baaldii amma ga'u qabattee gadi baatee marrooni mishigii tokko keessa jira mini hammam keenyatu waraana bilisummaa Oromoo gargaare hammam keenyatu immoo dirqamni nuti kenname gargaaraa turre jedhaati of ilaalaa baay'een keessan nama dhuunfaa ijaaraa baatan baay'een keessani miidiyaa tokko har'a miidiyaa boqqolloo sagalee uummata Oromoof kan hin taane dubbii atarra dubbattu miidiyaa tokko irratti Oromoon kan ta'e hayyuun Oromoo gadi ba'ee dubbachuu kan hin dandeenye ijaaraa baatanii jechuudha waraana adda bilisummaa Oromoo garuu kaleessas beelee engaddas beelee har'a mudhii isaa zinnaara isaatiin hidhatee galma kaayyoo isaattiin ga'uudhaaf corroqa dhugaa kaayyoo isaatiin waadaa ittiin gale sana qabatee jira jechuudha kanaaf darbitanii ganama ribarraa kaatanii hojii keessan hojjechaa as baatanii olola nurratti noofina dhaabbadha isinidha engadda baga ijoolleen hidhamte jechaa turtan ammayyuu taanaan ummata hidhamaa jiruuf sagaleen taane ammayyuu taanaan ummata buqqaa jiruuf ummata daraaramaa jiruuf ummata Wallaggaaf Gujii keessatti qotaltee jiraachuu hin dandeenye sagaleen taane har'a Oromiyaa keessa sinitti himaate Gujiin Wallagga Oromoo mini Boranni Oromoo mini Wallaggi Oromoo mini maaliif hin dubbanne gadi baatanii haqa jiru biyya sana keessa naannoo sanatti maaliif hin dubbattan gabaree tokko qambarri qabatee sangaa ooffatee qotuuf yeroo deemu agaazeetu karaarra dhaabbatee abbaa jeesee ilma jeesee sangaa qalee nyaachaa ture dubbanne kana ishoo baga nuun jechaa turtan shanee daguugnee balleessuu nurra jira jechaa turtan yeroo sanaa jechuudha garuu ni irraanfatina ilmaan Oromootu dheebotaa ba'e ilmaan Oromootu hojii isaa oomishachuudhaaf deemee kana ta'ee gale na yaadadha hamma Jawaar gaafa tokko gadi ba'ee Wallagga keessatti beela dhufa waggaa dhufu jedhee dubbate he was so happy ummanni Wallaggaa beelee karannaa ganda isaa akka dhufu yookiin mana isaa balbala isaa goofandiidhaan isa inni horii karatee sana dhaqeerraa karatee akka jiraatu kan inni dubbachaa ture jechuudha roorroon itti baay'atee mini kan inni dubbate ummata kanaaf jechuudha kanaaf nuuni maal goonaadha malee marroo mishigii keessa afaan maaliin qabdu sin waa'ee marroo dubbachuudhaaf marroo mishigii keessa taa'e helikoophtarii keessa taa'e maal keessa taa'e afaan akkamii afaan hin qabdani waa'ee marroo dubbachuudhaaf marroon kutataa lubbuu isaa tokkitti ummata Oromoof Oromiyaadhaaf hin kenna jedhee didee kan qabatee taa'edha gootadha goota Oromoon amma har'aatti tokko hin biqishanne marroo jadi jaalsanyii jadi jaalgollicha jadi maaliif yoo jettani yeroo ammaa kana wanta Oromoo irratti ga'aa jiru biyya Itoophiyaan sun eddii ijaaramteeti wanta Oromoo irratti ga'ee hin jiru akka Oromoo salbataa jiru kan amma nurratti ta'aa jiru harma muraa fi harka ciraa caalaati jechuudha kanaaf afaan hin qabdan dhengadda dhaabbadhaa isiniin jedheera gadi ba'ee isinitti dubbateera garuu immoo kan namatti tolu keessaati guyyaa tokko gadi ba'ee yaalmaan Oromoo rakkadheen jira na gargaara hin jenne marroon hamma danda'u dhiibaa jira beelees dheebotes waraanni isaa rasaasas qabatee rasaasa qabachuu baates gadi ba'ee dhiibaa jira humna isaa guutuutiin kaayyoo isaa galmaan gaawwachuuf jechuudha kanaaf gadi baatanii baaldii keessan dhugaa malee waa'ee dhugaa mansiniin jedha waa'ee jaalmarroo afaan hin qabdu tokkoon kee dubbachuudhaaf tokkoon kee maal gooteeti
ati kan inni jaare jaalmarroo waggaa 10 guutuu qabsoo kana keessatti kan inni mana barumsaa isaa dhabee ijoollummaa isaatti dhabee Oromoodhaaf jedhee daraaramaa jiru ati mucaa keetti dhalatte ati itti of beekte ati ittiin of beeksiste ati mindaatti nyaatte ati goofandiitti banatte you become millionaire mana lafa barbaaddeetti akka nama sooressa lafa doondumaatti mana jaarrattee manatti bitatte makina maal fakkaatu ittiin oofte jireenya maal fakkaatu dubartii maal fakkaatu ittiin naanneessite maroon garuu hin goone daggala Oromiyaa keessa deemee mukaa fi baala nyaataa jira Oromoodhaaf jedhee jechuudha. Kanaaf kaleessa gaafa inni lakkii jarri kun kan keenyamini jarri kun kana nu godhu lakkii dhaabbadhaa yaa Oromoo gaafa siniin jedhu shaneera tafaan kee qabadhu jechaanii turtan. Har'a immoo as baatanii boo'aa jirtu. Boo'ichi keenya gaariidha. At least namni kan qabutti boo'a haadha isaa ta'u abbaa isaa ta'u ilma isaa ta'u kan qabutti boo'a. Boon keenya gaariidha. Garuu gadi baatanii afaan hin qabdanii marrootiin akkasiin goone jechuu afaan hin qabdan. Ituu sin teessanii shanee balleessina waraana kana gaddachaasnee gashina. Ituu jettanii yaa ituu teessanii ashagaagireetu nu baasa. Ituu teessanii lammaa ko jettanii feenti rukuttanii baay'een keessan. Ituu jettanii bataskaana nuun deemaa turre. Oromoon naqee lafa taa'e maalidha intini kaffalu. Kenna lafa kennu as deebi'anii qawwee ittiin bitanii qe'ee keenya keessatti yaa ittiin ijaaranii har'a obboloota keenya ajjeesaa jiru jechuudha. Kanaaf atattamaa maal goona amma marroo bira akkamitti cinaa dhaabbannuudha. Marroo bira akkamitti cinaa dhaabbannuudha. Kaleessa isin tiimii Hangaasaa Ibrahim turtanii baay'een keessan. Waraana adda bilisummaa Oromoo ganda lafa amma amarri qandii baafattee jirtu. Iddoo sanatti amma lafa uummanni Oromoo alaabaa isaa dhaabbachuu hin dandeenye. Lafa alaabaan Habashaa daraaree dagaagee jiru. Maal gochaa turtan? Waraana bilisummaa Oromoo qabsiisaa turtan. Waraana bilisummaa Oromoo sakaanisa intinirraa galee maanni Eertiraarraa galee galagashitanii propaganda ittoofaa turtan. Galagashitanii wanta adda bilisummaa Oromoo hin hojjenne kan hojjetee jettanii jechuudha. Kanaaf yoo dhuguma tokkummaan keenya haa jabaatu. Yaa formaanni keenya waraana adda bilisummaa Oromooti yoo jenne formaanni keenya marroodha yoo jenne afaan keessan qabadhaati. Yaa goofandi banaa sumunii qabdani yaa rasaasaatti bitaa kaleessa sinitti meera waraana bira dhaabbadhaa. Ammayyuu taanaan itoo ati dhaabbattee achi bo'aa jirtu qeerroon akka ijaaramuun qabu harka qullaa. Oromoon baay'een isaa hiyyeessadha. Numa warra diaasporaa bakkee kana jirutu ijaaruu danda'a. Kanaaf baaldii keessan hir'isaa. Baaldii 10 sa'aatii 24 guutuu warra dhugaa jirtanii hir'isaa. Mee ni ilaalla. Mee ammas viidiyoo waraabdanii marroon mishigii keessa jira jettanii nuti dubbachuurra ani kanan qabaa eessaani waraana adda bilisummaa Oromoo gargaaru jedhaati kunoo ammanan gargaareedha kottaa nutti himaa kanana nun kan barbaannu maaliif yoo jettanii ijoollee shanee jettanii sin abaaraa baatanii asirraa amma har'aatti eddii engadda kaleessa waggaa meeqa guutuu waadaa galanii yaa deeggartuu adda bilisummaa Oromoo eddii ta'anii yookiin immoo miseensa adda bilisummaa Oromoo eddii ta'anii guyyaa tokko sumuun isaanii kennuudhaaf dudduubatti hin deebine waraana ijaaruudhaaf marroo biras dhaabbachuudhaaf haxinnaatu marroo biras dhaabbachuudhaaf Oromiyaa biras qeerroo biras dhaabbachuudhaaf jechuudha dudduubatti hin deebine isin garuu nama dhuunfaa Saale Jamaal kulloo haa Malens invite si goda turi. Ansinitti mera naman ya block. Jolla shagagri nagatti ijja keessan. Bye. Oh, sorry Sumal walaga Sumal sinam blocki kode sorry habibti. Simbasa turi.
Innaa kanan siniin jedhaa baay'een keessan gadi baatanii nutti hin maraatina haa ta'u jennee calluma jennee dhiisnee jirra. Calluma jennee jirna. Kanaaf argitan ija keessaniin yeroo nu wal nyaataa turre yeroo nin waraanni ardaa ittaarraa galee ishoo baga summii nyaatte gaafa jechaa turre yaa waraanni 100 gaafa galee summii nyaachaa turre tokkoon keessan gadi baatanii kan dubbattanii hin jirtanii. Har'a yaa Oromoo humna akkamii akka ta'e beektu waraanni kumni tokko opinion gadi baatee dubbate eeyyee jettan tokko kana jedha lammata inni 800 gale meeqa beektu har'a wanta guddaa hojjeta ture wanta guddaa hojjeta ture biyya sana keessatti jechuudha Oromiyaadhaaf wanta guddaa hojjeta waraanatu dhibamee mini garuu waan ansiniin jechuu barbaadu adaraa waaqa adaraa lafa ammallee ajandaan fidina Oromoodhaaf ofii keetti ijoollee kee guddisaa hojii kee hojjechaa sa'aatii 24 as baattanii Oromoon diiginaa hin diiginaa. Mere nyutta fati. Isintu maqaa kenne isintu maqaa adda bilisummaa Oromoo maqaa isaa waamuu sodaatanii shanee jettanii laattani. Harramoonni isin gara biraatti nutti fiddan hin jiru. Kottu seeni mee yeroo xinnoon qabaate. Harka fuun. Akkam Misraaq. Jirta fayyaa keeti? Naguma. Fayyaa kooti. Ayyee bagana gaandee bitenneerra. Jira. Galatoomi naafeeruu keetii fi waama gabaabaa tokko jechuun barbaada. Mee daqiiqaa 3 qabda anyway. Ayyee hin baay'atanniyyuu. Gabaabumatti har'a maaltu nu barbaachisaadha. Amma duubatti deebinee waan kaleessaa wal yaadachiisnee ittiin wal komachuutu hin taane sadarkuma har'a jirru kanarrattiyyuu waan nu barbaachisu nuuf galeeraa isa jedhu wal gaafachuu danda'u qabna. Har'uma sadarkuma har'a jirru kanatti akkaataa diinni keenya Oromootti aggaammatee jiru kanarratti har'umayyuu Oromoon waan isa barbaachisu tokko bareeraa jennee yoo wal gaafanne irra furmaatadha. Bareera yoo ta'e waan barree sanarratti hojjechuu wanti nu rakkisu tokko illee hin jiru jechuudha. Ammayyuu rakkoon keenya waan nu barbaachisu hin barre yoo ta'e du'uun keenyatti fufaa jechuudha. Diinaan injifatamuun keenyatti fufaa jechuudha. Akkuma kaleessaa hiriiruma nagaa baanee deebinee kan gallu yoo ta'e akkuma kaleessaa dhagaa darbannee deebinee kan gallu yoo ta'e akkuma kaleessaa shiftaa jennee kan wal arrabsinu yoo ta'e akkuma kaleessaa yoo maqaa jaarmiyaa siyaasaa walitti moggaafne ittiin wal caccabsaa kan deemnu yoo ta'e ammallee lafti nuti deemuudhaa dandeenyu tokko illee hin jiru jechuudha. Nafxanyaan akkuma jalqabdeetti nu obbaafti jechuudha. Maaliif nutu walirratti xiyyeeffatee jira malee diina keenya irratti xiyyeeffannee hagam keenyatu hojjechaa jira isa jedhu namuu akka dhuunfaasatti wal gaafachuu danda'u qaba jechuudha. Hagam keenyatu jaarmiyaa siyaasaa Oromoon qabu hagamtu diina irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira. Hayyoota Oromoo hagamtu diina waan diinni hojjetu kana waan diinni Oromoo irratti Oromiyaa irratti aggaammatee jiru kana irraa deebisuudhaatiif hagamtu irratti hojjechaa jira isa jedhu Oromoon bakkuma hundumaatti wal gaafachuu danda'uudha qaba. Har'a hayyoonni nafxanyaa biyya alaa kana keessatti maal hojjechaa jiru? Uummanni Amaaraa biyya alaa kana keessatti har'a maal hojjechaa jira yoo jenne waa hedduu hojjechaa jiru jechuudha. Oromoon ammayyuu callisee isuma biyya jirutti quba qaba. Inni biyya jiru kaleessas wareegamaa ture har'as wareegamaa jira. Kaleessas qabsaa ture har'as qabsoomatti jira. Qabsoo warra biyya keessaa jijjiiruuf nuyi warri biyya alaa keessa jirru maal hojjechaa jirra isa jedhu wal gaafachuudha jechuudha. Maal gochaa jirra nuti? Qeerroon har'a harka duwwaa maaliif ba'a? Amma akka nama tokkotti nan komadhanis maaliif harka duwwaa baha? Maaliif bahee du'ee galaa? Ammallee fudhadhu. Hiriira nagaasa jedhamu ammallee fudhadhu. Ulee qabatanii gabba'anii reefa fudhatanii galuu hin fudhadhu. Kana oolchuudhaatiif warri biyya alaa jiru nafxanyaan maaliif ajjeesti? Warra biyya alaatu irratti hojjete. Hayyoota isaanii doktoroota piroofeesaroota warra biyya alaa jirutu irratti hojjete uummata isaanii warra biyyaatti ijaaranii qawweetti bitanii
meeshaatti bitanii hoggana isaaniitti jabeessanii duubatti akkan deebineetti irratti hojjetan. Maal hojjetaa jira hayyoonni keenya? Kuni ija keenyaan tu ilaallu waraana ardaayitarraa dhufe ingaluu finiikkatu fi kataa jenne yeroo nu maraataa turre. Goofandi baranii birrii kuma dhibba meeqa funaanan yoo baay'een keenya argineerra yoo ta'e jechuudha. Eenyuun funaanan san abinni funaanan nama gara biraaf min. Ela qoy nan tumura. Ela waan nuti inni guddaan keenyas xiqqaan keenyas warruma biyyaa irratti hogganuma jaarmiyaa siyaasaa irratti quba qabu amantii irratti quba waan bira no yoo ofii hojjechuu hin dandeenyu yoo ta'e waan diinni keenya nurratti hojjetu irraati barachuu danda'uudha qabna. Torban tokko kan hin guunne keessatti isaan doolaara kuma dhibbaaf wayi kan isaan fuudhan. Hankeenya maallaqni yoo hafu bari jalqaba ati waa tokko injifachuu fi maallaqaan injifachuu hin dandeessu. Sammuun kee yoo amane fudhate injifatteet gaafa sammuun kee amane guyyaa sana injifatteeti. Nuyi ammayyuu qabsoo karaa nagaatiin injifannaa jenneeti hundi harka maratee ta'a. Warri nu ajjeesaa jiru qabsoo karaa nagaatiin miti. Warri nu ajjeesaa jiru ulee qabatee hiriira qabatee gadi ba'ee miti. Agaa fudhatee gadi ba'ee miti. Mooraa barnoota yuunivarsiitii kolleejii keessatti shugguxii fudhatanii seenaniiti kan isaan ijoollee ajjeesan. Kan keenya hogganni jaarmiyaa siyaasaa hidhannoon qabu of harkaati. Hannaftanya barattootatu hidhannoo qaba. Jaarmiyaa siyaasaa isaanii dhiisi, miseensota isaanii dhiisi. Inni kan biraadha. Barattoota naftanyaatu hidhannoo qaba har'a. Eenyutu kana irratti hojjete? Hayyoota isaanii, profeesara dooktaroota isaanii, uummata Amaaraa biyya alaa jirutu maallaqa qaban gadi itti dhangalaasanii biyyoota garaagaraa ollaa biyya Itoophiyaa jedhamtu kanarraatti meeshaa guddaa galchanii uummata isaanii hidhachiisanii hoggana isaanii itti godhaniitti qabsoo isaanii gaggeeffachaa jiru jechuudha. Nutoo maal gochaa jirra? Mee hayyuumti Oromoo biyya alaa keessa jiru kuni mee maal hojjenne uummata Oromoof bu'aan nuti buusne haguma akkuma jirutti ta'e hin buusne jechuu hin dandeenyu. Haga yaalan haga danda'an yaalaniiru. Haga isaanitti fakkaate. Garuu hagi yaalameef hagi isaan yaadan suni Oromoo galmaan gahaa yoo jenne galmaan hin ga'u. Galmaan hin ga'u.